biyyoolessaa kan Itoophiyaaf Komishinar Olaanaa Kataan Profeesar Masfin Araayaa mariin kun sadarkaa gadi qabee bal'inaan kan gaggeeffamu ta'uu ibsan. Komishinni kun naannolee adda addaatti maluun aangawoota naannoo waliin akka mari'atu kunis marii guutuu biyyaa qopheessuuf kan gargaaru ta'uu Profeesar Masfin Araayaa dubbatanii jiru. Akka kanaanis komishinni kun har'a pireezidaantii bulchiisa naannoo Sidaamaa Dastaa Ledaamoo waliin dubbachuusa Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaasee jira. Wal waraansa baatilee 19 gaggeeffame keessatti dhalattoonni Tigraay kuma hedduu yakka laalcha tokkottiyyuu utuu hin dhiyeeffamin laftitti hidhamanii jiran gara 12 ta'u arguusaa Reuters gabaasee jira. Tokkummaan mootummootaa akka tilmaametti baatii sadaasaaf guraandhala gidduutti qofa dhalattoonni Tigraay 15,000 caalaan hidhamaniiru. Kunis yeroo sana labsii yeroo hatattamaa hojiirra oolee yeroo tureetti. Kanneen amma hidhaa keessa jiranii fi hidhamanii hiikaman dubbisuusaa kan ibse Reuters suuraa saatalaayitii kan lakkoofsa namoota hidhamanii agarsiisurra tokkummaan mootummootaa isa tilmaameerra kanneen hidhaman kun 3,000 caaluu jedheera. Gameessi paartii mormituu ka Tigraay Haayiluu Kabbadee akka jedhanitti kanneen hidhaman kun 10,000 hedduudha. Gabaasni jiru dhalattoonni Tigraay 9,000 caalaan ammayyuu hidhaa keessa jiru. Mootummaan garuu irra hedduun isaanii gadhiifamaniiru jechuusaa wajjin kan wal faallessu ta'eera. Hongee hamaan yeroo ammaa gaanfa Afrikaa mancaasaa jiru Soomaaliyaa baay'ee miidhee jira. Uummata biyyattii miliyoona 15 keessaa kanneen walakkaa ta'an rakkoo sadarkaa wabii nyaataa hin qabneerra jiran. Jaarmiyaaleen gargaarsaa akka jedhanitti lammiiwwan Soomaaliyaa 100,000 lakkaawwaman beelaan hanga lubbuu dhabuu gahanii jiru. Ijoolleen hanqina nyaata madaalawaadhaan akka du'aa jiran gabaafamee jira. Gidduugalli bayyanachiisa daa'immanii dhabuun rakkatanii ka jaarmiyoonni tokkummaa mootummootaa hin ta'in Action Against Hunger jedhamuun gaggeeffamu keessatti dubartoota mooraalee buqqaatotaa handaara magaalaa Moqdishoo keessa jiraatantu itti tajaajilama. Kanneen keessaa Faadumaa Maadii kutaa Beey kan Soomaaliyaa gama kibbaatti argamu keessa ijoollee ishee 3 hanqina nyaata madaalawaatiin ega jalaa dhumanii booda manaaf qe'ee ishee dhiiste gara sanatti baqatte. Yeroo ammaa ijoollee ishee lubbuun hafan waliin mooraa buqqaatotaa keessa jirti. Hawaartii kooro beera laheen xoola laheen wana dhammaadeen 3 ilmo ay dhinteen. Hongeen dhufuusaa dura beeladoota qabna turre lafa qotannee midhaan irra facaasnus qabna turre. Garuu hongeetu takkaatti sana hunda nu jalaa barbadeesse. Hanqina nyaata madaalawaatiin ijoollee 3 na jalaa dhume. Kan hin baadhee jiru kunis sababaa hongeetiin rakkoo nyaata madaalawaa hamaadhaan gidiramaa jira jette. Dubartootaa fi ijoollee irra jireessi waggaa 5 gadi kanneen hanqina nyaata madaalawaa hamaadhaan gidiraman baatantu hospitaala guutee jira. Maatiilee balaa hongee sana jalaa kutaalee Soomaaliyaa adda addaa irraa baqatan iddoon isaan akka abdii tokkotti ilaalan Moqdishoodha. Jaarmiyaaleen gargaarsaa akka jedhanitti mootummaan Soomaaliyaa rakkoo hongee fi rakkoo nyaata madaalawaa dhabuu kana furuuf dandeettii isaan qabu. Gargaarsa dabalataa hin argamu taanaan ijoolleedhaaf haala amma jiru caalaa dukkanaa ta'uuf deema jedhameera. Afrikaa kibbaa keessatti gurmooleen baqattootaa sababaa miidhaa jibbiinsa lammii alaatu nurratti gaggeeffamaa jira jedhanii baatii darbeerraa jalqabanii waajjira tokkummaa mootummootaa achi jiru dura buufachuudhaan akka biyya sadaffaatti isaan dabarsan kadhataa jiran. Namoonni Burundii, Koongoo, Maalaawii, Ruwaandaarraa gara sanatti baqatan kun biyyooti isaaniitti deebi'u nageenya isaanii balaatti ta'ee biyyatti baqatan Afrikaa kibbaa keessatti immoo akkan simatamne dubbatu. Irri jireessi baqattoota kanaa kanneen waraansa dheessuudhaan Riippaabilikii Deemokiraatawaa Koongoo irraa gara sanatti deeman turan. Jibbiinsa lammii alaa Afrikaa kibbaa keessa jirurraa kan ka'e manneen jireenyaaf manneen daldalaa isaanii saamamuun dhuunfaatti haleellaan irratti gaggeeffamuun akka dabalaa deeme dubbatu. Hokkaraa fi ajjeechaa dabalatee gochaaleen jibbiinsa lammiiwwan alaa irratti hundaa'e bara 2008 irraa jalqabee Afrikaa kibbaa waxabajjii 20 jechuun wiixata dhufu tokkummaan mootummootaa guyyaa baqattootaa kabajuuf jira. Raashaan baatii guraandhala darbe Yukireeniitu weerariin dura dhaabbati baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR akka jedhetti
addunyaa irratti namoota jireenya ofiirraa godaanuuf dirqaman miliyoona 89 turan. Kanneen Yuukireen keessaa godaanan innaatti dabalamu lakkoofsi kun miliyoona 100 caala jedheera. Koomishinarri olaanaan kan baqattootaa Filippo Grande akka jedhanitti. Remember, we are now all focused on Ukraine very much, but Ukraine yaadadhu nuti hundi keenya amma Yuukireen irratti baay'ee xiyyeeffannee jirra. Garuu immoo Yuukireen toora yookiin tartiiba kanneen warra ariitiin ilaalamuu qaban keessattis argama. Gabaasa dhaabbanni kun haala addunyaa laalchisee baaseen rakkoon biyyoota 5 keessatti bara darbe mudate namoota manaaf qe'ee ofiirraa godaanan 100 keessaa harka 70 qabatee jira. Kunis Siiriyaa, Venezuelaa, Afgaanistaan, Sudaan Kibbaaf Maayinamaar keessatti ture. Aangootuun mirga namoomaa olaantuun kan tokkummaa mootummootaa odeeffannoon waa'ee magaalaa Yuukireen dhaga'amaa jiru humnootiin Raashaa gochaalee hamoo kanneen seerawwan namoomaa fi seerawwan mirga dhala namaa sadarkaa addunyaa cabsan karaawwataa jiran ta'uu agarsiisaa jedhanii jiru. Hooggantuun mirga namoomaa tokkummaa mootummootaa Michelle Bachelet kamisa kaleessaa dhiittaa mirga namoomaa hamaa magaalaa Mariupol keessaa Jenevaatti gumii mirga namoomaa jaarmayicha addunyaaf dhiyeessaniiru. Oduun har'aaf qabnu kanuma. Alees karaa intarneetii feesbuukii yuutuubidhaa fi marsariitii VOA afaan oromoo irratti kallattiidhaan darbaa yaada keessan achiin nu biraan gahuutti fufaayi qophiittaa nuti. Mana hidhaan jiran miseensonni koree hojii raawwachiistuu adda bilisummaa oromoo obbo Mikaa'el Boranaatii fi obbo Abdii Raggaasaa akkasumas miseensi koree iddugalaa paartichaa ta'an obbo Kennasaa Ayyaanaa faarumaan dhukkubsatanii jiraachuu abukaatoon isaanii ibsaniiru. Abukaatoo Tulii Baay'isaa akka jedhanitti sadeenuu mana hidhaa qajeelcha poolisii magaala Burraayyuu keessa jiranii wallaansa argachaas hin jiranii. Tsahaay Daamxotu Finfinneerra gabaase. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gabaasa dhiyeenya kana baaseen hooggansi adda bilisummaa Oromoo seeraan ala hidhamanii jiran hatattamaan hiikaman jechuun isaa ni yaadatama. Namoota koomishiniin kun maqaa isaanii eera keessaa namoonni 4 kan qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuutti hidhamanii jiran haala cimaa ta'een dhukkubsatanii akka jiran abukaatoon isaanii ibsanii jiru. Hooggansi adda bilisummaa Oromoo yeroo ammaan kana mana hidhaa keessatti dhukkubsatanii jiran yakka shororkeessummaan shakkamanii mana murtii sadarkaa garaagaraatiin bilisa kan jedhamanii fi galmeen isaanii kan cufame himanni kan irra hin jirre ta'uu abukaatoon isaanii ibsaniiru. Haa ta'u malee yeroo ammaa mana hidhaa qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuu keessatti garmalee dhukkubsatanii jiru jechuun abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baay'isaa sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Kennasaa Ayyaansaa fi Mikaa'el Boorana durumarraa yoo turaniiru kuba kan tutturee qabu isaanii Kennasaa Ayyaansaa yeroo dheeraa bakka adda addaatti jiranii hidhaa turanii kanaaf yaala gahaas hin arganne inni hunduma isaaniirra baay'ee dhukkubeeti jira danda'ees dhaabbatee nuyyuu naasofsiisu haala ulfaataa keessa jira yaala gahaas hin arganne inni rakkoo guddaa jira jechuudha. Isatti taanee baay'ee kan dhukkubu gadaa gabbisaa jira innis baay'ee dhukkubsatee jira jaalabdiinis dhukkuba kanaan qabamaniiti kan jiran kaan Mikaa'elidha. Mikaa'elis baay'ee dhukkuba yaalli isaan argachaa jiran baay'ee gahaa miti haala kana keessa kan jirani. Namoonni kunneen tajaajila wal'aansa fayyaa olaanaatu isaan barbaachisaa kan jedhan obbo Tuuliin qaamni isaan hidhee jiru heeyyamaa hin jiru jechuunis eeraniiru. Kan ijaan argitutti Kennasaa Ayyaansaa nama hospitaala jiisuu qabu malee nama mana hidhaa taa'uu qabu hin turre baay'ee dhukkuba taa'aa yookaan hin ciisaa bakka sanatti isa kan dubbisaa jiru jechuudha. Hospitaala turanii yaalamuutu irra ture kan jedhudha nuti illee gaaffii nuti gaafachaa jiru kun mirga nama mana hidhaa jiru keessaa tokko yaala gahaa argachuudha mootummaan nama tokko kara seeraas haa ta'u kara seeraan alaa namni tokko to'annaa jala erga oolee booda mirgi inni qabu keessaa tokko mirga tajaajila yaalaa gahaa argachuuti isa kan argachaa hin jiran. Abukaatoon hooggansa adda bilisummaa Oromoo namoonni kunneen sarba mirga namoomaaf saaxilamaniiru jechuun mootummaan hatattamaan tajaajila wal'aansaa akka argataniif haala mijeessuu qaba jechuudhaanis gaafataniiru. Seerota mirga dhala namoomaa wajjin wal qabatanii sadarkaa addunyaatti ba'an kan Itoophiyaan mallatteessite keessatti namni mana hidhaa jiru tokko baasii mootummaatiin mana yaalaa gahaatti tajaajila wal'aansa fayyaa argachuu qabaa jedhamee dirqamni taa'ee jira. Itoophiyaan kana mallatteessitee jirti. Isa kana ba'aan jirtu waan ta'eef namoonni kun boordu'anii yookaan ammoo miidhaan tokko achi keessatti irra ga'ee jennaan namoonni gara kana seeraan ala hidhanii kaa'anii ta'an itti gaafatamummaa jalaan ba'an jechuudha. Namoonni hidhanii beekamu iddoo isaan itti hidhamanii jiran beekamaadha. Isa kana mootummaan itti
gaafatamummaa jalaa bahuudhaaf jechallee qofa osoo hin ta'in akka namaatti moral responsibility and legal responsibility qaba jechuudha mootummaan namoota kana tajaajila yaala akka isaan argatan. Namnis namoota kana gaafachuutu irra jiraata. Gatamaniiti kan jiran jechuun danda'ama. Namni keessaan arguun jiru buraayyuu taa'u. Namoonni kun umurii isaanii guutuu jireenya isaanii guutuu dabarsanii uummata kanaaf kan of kennan. Namoota kana uummanni kun illee gaafachuu qaba, gargaaruu qaba, waa kan jedhu qaba. Yeroo ammaatti hooggansi adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuu keessatti argaman qaama isaanii bilisa baasuu iyyannoo jedhuun abukaatoon mana murtii aanaa Buraayyuutiif dhiyeessuun akka poolisiin namoota kanneen mana murtiitti dhiyeessuuf waxabajjii 15 bara 2014tti beellamameera jechuun abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baayisaa ibsanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. Ceenaa Itoophiyaa keessatti wal waraanan gara marii araaratti waan dhiyaachaa jiran fakkaata. Kunis erga Libxee loltoonni Tigraay wajjiniin haasaa Keeniyaan keessummeessitu irratti hirmaachuudhaaf qophii ta'uu isaanii beeksisanii booda gabaasaa Henry Wilkins dhimma kanarratti hooggantoota namoota siyaasatii fi xiinxaltoota dubbisee erge Bafqaadutu dhiyeessa. Muummeen ministeeraa mootummaa Itoophiyaa marii nageenyaa adda bilisummaa uummata Tigraay wajjin taasifamuu fi koreen akka dhaabbatu yaa'ii mana maree bakka bu'ootaatii fi ibsi kennanii mariin nageenyaa wal waraansaa Itoophiyaa dhaabsisuu danda'u dhiyaachaa jiraachuu isaa kan agarsiisudha. Xiinxaltoonnii fi miseensonni mana maree garuu mariin taasifamuuf deemu akka fiixaan ba'iinsa argatu adda bilisummaa uummata Tigraay fi mootummaa federaalaatiin ala warreen jiranuu fi dhimmicha keessaa fedhii qaban hirmaachisuun barbaachisaadha jechaa jiru. Paartii sochii biyyaalessaa Amaaraa irraa miseensa mana maree bakka bu'ootaa kan ta'an Dassaaleny Caannee warreen wal waraansicha keessatti ga'ee taphatan mootummaan naannoo Amaaraa fi biyyi ollaa Eertiraa maricha keessatti qooda fudhachuu qabu jedhu. A peace process that does not ensure proper representation of all parties in the conflict is destined to fail. Amharas and Eritreans will resort to defending their own interests if the federal... Adeemsi maree nageenyaa gareewwan walitti bu'iinsicha keessa jiran hunda hin hirmaachifne fiixaan ba'uu hin danda'u. Mootummaan federaalaa fedhii isaaniitii fi bakka hin laatu yoo ta'e Amaaronni fi Eertiraanonni dantaa isaanii eegsisuudhaaf karaa barbaaduu malu. Abiyyi yaaddoo dhugaa qabeessaa Eertiraanotaa fi Amaarotaa hubachuudhaan maree kana keessatti akka hirmaatan affeeruu waan qaban natti fakkaata. Itti dabaluudhaanis amma ammaatti mootummaan dhimma kana ilaalchisee waan amansiisaa ta'e irra akka hin geenye himan. Salaamaawwiit Kaasaa deetaa ministeeraa tajaajila kominikeeshinii mootummaa federaalaati. Koreen dhaabbachuuf deemu marii taasifamu keessatti adeemsa nageenyaatiif waan ta'u hunda akka fudhatu VOA'tti himaniiru. The government has also formed a national dialogue commission to bring a broad-based inclusive public dialogue. Mootummaan koomishinii marii biyyoolessaa naannoo bal'aa hammatu hunda hirmaachisuu fi uummata hirmaachisu ta'ee waliigaltee biyyoolessaa uumu jajjabeessu hundeesseera. Itti fufuudhaanis Itoophiyaan They will also stand together to bring peace. The federal government has formed a committee to oversee the peace process in Tigray. Nageenya fiduudhaaf waliin dhaabbatu. Mootummaan federaalaa koree adeemsa nageenya Tigraay to'atu dhaabeera. Yaaliin kun hirmaannaa Itoophiyaawota hundaa mirkaneessuuf jira. Marii kana irratti eenyutu jaarsummaa taa'aa dhimmi jedhu adda bilisummaa uummata Tigraayii fi dubbii ijoodha. Dubbii himaan dhaabichaa qibxata dheengaddaa ibsa kennanirraa akka hubatametti hooggansi koomishinii gamtaa Afrikaa amantaa garee hidhattootaa waan deebisee argateen fakkaatu. Walitti dhiyeenyi bakka bu'aa olaanaa gamtaa Afrikaa fi muummee ministeeraa Itoophiyaas waan dagatamee miti. Waliigaltee kanaan dura gareewwan gidduu jiru irratti hundaa'uudhaan pirezidaantiin Keeniyaa akka maricha qopheessanii fi mijeessan barbaannaa jedhaniiru. Jaarmiyaa biyya Beeljeemitti argamu International Crisis Group irraa xiinxalaa Wiiliyaam Deebisen dhimmoonni hirmaachisummaa fi jaarsummaa duuba jiran irra aanamuu akka qaban dubbatan. There are a number of outstanding issues that are obstacles to peace. I think first in line is probably the need to restore federal services to Tigray, particularly banking. Dhimmoota ciccimoon nageenyaaf danqaataan hedduutu jira. Akkan yaadutti Tigraay keessatti tajaajilawwan federaalaa kan akka baankii, telekominikeeshinii, ibsaa jalqabsiisuun hedduu barbaachisaa si'a ta'u
Isatti aanee immoo waa'ee adda bilisummaa uummata Tigraayin akka dhaaba shororkeessaatti farrajuutu jira. Hunda caalaa immoo waa'ee dhimma lixa Tigraay. Amaarri kutaa wallabeensi irratti jiru isa yemmuu wal waraansaa adda bilisummaa uummata Tigraay irraa fudhate deebisee kennuu hin barbaadu. Adda bilisummaa uummata Tigraay gama isaatiin lafti fudhatame dirqama deebi'uu qabaa jedha. Sababa walitti bu'iinsaatiin kan ka'e misoomni biyyattii daanqamuusaa Abiyyi Ahmed haasaa mana maree bakka bu'ootaatiif taasisan irratti ibsaniiru jedha gabaasni Henry Wilkins Finfinnee irraa VOA'dhaaf qindeesse. Tan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti amma immoo dabareen qophii labataa keessatti har'a mariin torban darbee ogeessa koominikeeshinii Gammadaa Olaanaa wajjin jalqabetti deebina. Gammadaan jalqaba ji'a kanaa yaa'ii dargaggootaa Dubaay keessatti qophaa'ee ture Dubaay Youth Summit jedhamu irratti achitti argamee yeroo imalee ture viidiyoon karaa miidiyaa hawaasummaa gadhiise waltajjiiwwan san irratti dubbii ijoo ta'ee ture. Marii torban darbee keessatti waa'ee viidiyoo sanii akkasumas immoo leenjiiwwan walgahii adda addaa biyyoota alaatti godhaman carraa argachuu irratti haasofnee turre. Har'a immoo imala wal fakkaataa waan inni irratti hirmaatirraa waan barate akkasumas gaafii dhimma maatisaa laallatu gaafadheera. Dura garuu viidiyoo konfiraansii irratti hirmaate irratti waraabuu amalateeffateerraa amma tokkoon sin laalchisa. Afaan Oromo. Where is from? Oromo. Ethiopia. Yeah. Oh my God. Yeah, it's Ethiopia. To say hi, say Akkam. Akkam. Are you recording? Naguma. Akkam. 3, 2, 1. Akkam. Naguma. 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 Walgahii idil-addunyaa akkasii deemurraa argamu inni guddaan dhugaa dubbachuudhaaf biyya kana keessa teessee yeroo waan hundumaa taasiftu dabarsitu waan addunyaan biraa itti jirtuu fi akka itti addunyaan biraa itti jirtu baay'ee isaa hubannoo hin qabaattu. Biyyumti addunyaa kanarra jirti jedhame hedduu isaayyuu achitti dhaqee kanan dhaga'ee jira. For the first time bara jireenya kootti biyyootuma jiru jedhanii nageenyaan biyya Tuvaaloo fa'aa jedhamu wayii tokko fa'aa achitti dhaga'ee Swaatinii fa'aa biyya jedhaman. You know, ani Gaanaan beeka malee biyyi South America Gayaanaa jedhamu wayii takka fa'aa akka jiru fa'aa dhaga'eetuma hin beeku. So addunyaan kunuu maalitti akka jirtu beeku. Dhugaa dubbachuuf isaanis immoo Itoophiyaan jirti biyyumti Itoophiyaa jedhaniyyuu akka jirtu fa'aa namni hin beekne hedduu ture achitti. Eessatti argamtu? Maali? Ani afaan koo afaan Oromooti afaan koon sinitti ma akkatti afaan kootiin nagaa gaafatanii jedhee yogguun itti himu eessatti biyyi keenyaan jedhanii Itoophiyaadhaan jedhanii Itoophiyaa irraa immoo naannoo guddaa fi saba guddaa Oromoo fi Oromiyaa jedhamurraan dhufee jedheen itti hima waan addunyaan itti jiru wajjin wal bartaa namoota addunyaa wajjiniin akkamitti akka jiraatan bartaa ekspiriyeensii namoota biyyoota biraa jiran irraa hin barattaa. Biyyuma namaa sanayyuu dhaqanii arguun iyyuu immoo sammuu namaa bana akkatti addunyaan jirtu sadarkaan teknooloojiin isaan irra gahanii sadarkaan guddina isaanii irra gahanii baay'ee waan guddoo irraa barattu hin jiraata dhuunfaadhumaan iyyuu. Hayyeegaa Gammadaa kana odoon sin gaafatiin deemuu waan hin barbaanne jira. Ati abbaa ijoolleeti maatii keessi addunyaatti ma agarsiista karaa miidiyaa hawaasummaa kana. Bakka ijoollee kee geessitu akkaataa itti ijoollee kee wajjin yeroo dabarsitu haadha warraa kee wajjin haadha warraa ta'e jechuun irraas duubatti hin jettu. Egaa aadaa keenya keessatti wal jechuun wal jajjabeessuun ammas afaanii baasanii baramaa miti. Maatiin kee namoota baay'ee fakkeenya fudhata akkan yaada achirratti kennamu argurra kan maatii keetii kan waggaa 10ffaa yeroo kabajattan haadha warraa ta'e wajjin. Yeroo teeknooloojii kana immoo fayyadamanii namoota kaanifis moodeelii godhuun kun eessarraa dhufe? Gaafii bareedaa na gaafatte ani fi haati warraa koo yuunivarsiitiitti wal barree umuriin keenya gara mana 23 kana yeroo jirrudha kan gara bultiitti seenne daa'ima godhannee dafnee abbaa taanee dafnee haadha taane jechuudha ani fi meetiin. So responsibiliitiinis abbummaan mana bulchuun maatii wajjin jiraachuun haadha manaa wajjin jiraachuun ijoollee guddisuun dafee nutti dhufe jechuudha. So sana dandamachaatuma as geenye barachaa wal barsiisaa bu'aacee adda addaa keessa baaneetuma as geenye ijoollee kootiif maatii kootiifis yeroo kennuudhaaf of hin qusadhu jechuudha. Kanarraa maddee akkasumas egaa akkuma ta'uu jette immoo waggaa 10 geenye otoma deemnu waggaa 10 geenye. So imalli waggaa 10 immoo waan gabaabaa miti.
yeroo ammaa kana gaa'ilaan waggaa 5-6 turuun iyyuu baay'ee ulfaataadha. So waggaa 10 yogguu geenyu immoo dirqama kabajachuu qabna jennee yeroo dura wal fuune sana immoo veelloo faas maal kana nuffannee nuti sabboonummaa oromummaa kana baay'ee jabeessaa turre aadaadhaan wal fuune turre gaafa sanii. Mee alan ammoo veelloo uffannee uffata aadaa uffannee immoo alaatti immoo celebrate gochuu qabna kabajachuu qabna ijoolleen keenya sirraa baratu namni biraas immoo irraa barata jenneeti dhugaa dubbachuudhaaf akkuma tu jette immoo waan maatii kiyyaa waan haadha manaa kiyyaa waan ijoollee kiyyaa yeroo hedduu irra deddeebiidhaan miidiyaa hawaasaa irratti wanni maxxansuu fi intentionii biraan qabu yookiin yaada biraan qabu. Namuu gaa'ela keessatti akkuma tu beektu walitti bu'iinsi nima jiraata waliin jaalalli akkuma jiru yeroo rakkinaa dhufu yeroo wanni hamtuun achi keessatti dhuftu namni wal gorsuu fi waliin deemuun hin jiraatu. So kan akkamitti wal barsiisuu hin danda'amu. Otuma rakkoon jiru otuma walii qoccoluun jiru garuu jaalalaan maatii ofiif yeroo kennuudhaan ijoollee ofiif yeroo kennuudhaan jaalala ofii mul'isuun hin danda'amaa jedhee yaada. Ani baay'ee isaa waa lamatti ilaala namni yookiin of jajjasiin jedha akka of jajinaatti of agarsiisutti namni ilaalu jira. Inni tokko immoo siif of eeggata namni maatii maaloo ija sin nyaata maaloo maaliif akkas gootu namni maal siniin jedha jedhee namni akkan hin dubbanne yookiin immoo akkan waan kana hin goone na dhorkuudhaaf maatiin dhiyoo sarkiliin dhiyoo kun hedduun dhiibbaa geessisu. Garuu ani maalittan amana wanni tokko miidiyaa hawaasaa irratti wannan godhuuni namni tokko yookiin namni lama irraa barachuu danda'a taanaan anaaf gahaadha kun. Kun immoo argaan jira waggoottan dabarse kana keessatti namoonni hedduun akka irraa baratan namoonni hedduun haadha manaa isaanii arginee hin beekne hedduun akka isaan agarsiisan jaarsa isaanii agarsiisanii kan hin beekne akka agarsiisan namni hedduun karaa irratti yoo na arges immoo wal dhabdee maatii keenyaa taa'aa jirta asin bashannansiise jetta ijoollee asin geesse jetta ati haadha manaa nu hiikuu barbaaddaa faa jedhanii waan akkasiifaatu jira. So it's funny at the same time ammoo wannin ani irraa baradhee fi akkasumas immoo wannin irraa namoonni irraa baratan guddaadha jedheen amana. Hayyee gammadaa ulfaadhu fayyaa ta'e. Galatoomtiis. Nagaan. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hawaasi walabaa fi dimokiraataa ta'e bakka pireesiin walabaa fi cimaa hin jirretti tasa kan yaadamu miti jedhee jalqaba ibsi gulaalaa har'aa. Sababaan immoo gaazexeessonni haala quubsaa fi itti fufiinsa qabuun sochii fi gocha malaammaltummaa akkasumas hojii waliin dha'uu mootummaa keessatti mul'atu saaxilu waan ta'eef. Gochaaleen akkasii kun osoo uummataaf ifa ta'uu baatan sirnoota dimokiraasii kan laamsheessanii fi ajjeesan ta'u. Kanaaf gaazexeessonni hojii isaanii kana raawwachuu isaaniitiin caasaaleen mootummaa amanamoo ta'anii akka hojii isaanii hojjetan godhu. Odeeffannoon akka uummata hin geenye to'achuuf yaaluunii fi oduuwwan mootummaa qeeqan balleessuudhaaf qaamoleen mootummaaf dhaabbatanii fi hooggantoota abbootii irreetiif dalagan duula bal'aa fi yeroo hedduu immoo gamsiisaa ta'e banuudhaan miidiyaalee walabaa ukkaamsuuf hojjetaa turan. Gaazexeessonni, gulaaltonni, maxxansitoonnii fi hojjettoonni miidiyaa biroon gidirfamaniiru, himannoo sobaaf maqaballeessiin hidhamaniiru, qaamaanis reebamaniiru, ajjeefamaniirus jedha ibsi gulaalaa har'aa kun. Itti fufee immoo akka dhaabbata Journalists Without Borders gulantaa addunyaatti waggoota 10 darban keessatti gaazexeessonni 1,100 olitti dhiyaatan ajjeefamaniiru. Jalqaba waggaa kanaa keessa immoo gaazexeessonni 26 fi hojjettoonni miidiyaa 2 ajjeefamaniiru. Gaazexeessonni biroon 460 ta'an hojjettoota miidiyaa 18 waliin hidhaatti darbatamaniiru. Sana waan ta'eef itti yaadanii gaazexeessota gidirsuun kutaa addunyaa hedduutti mul'atu. Yuunaayitid Isteetsiin yaaddessuusaa kan itti fufu ta'u mootummoota gamtoomanitti bakka buutuun kaawunsilii dinagdee hawaasaa Liizaa Kaartii ibsaniiru. Waggaa kana nageenyaa fi haalli hojii gaazexeessota Raashaa fi kutaa Yuukireen Raashaa jala jiranii keessumatti baay'ee rakkisaadha jedhu Ambaasaadder Liizaan. At least 7 journalists have been killed
while covering Russia's unprovoked and unwarranted war against Ukraine. Waraana Raashiyaan osoo hin tuqamin sababa malee Yuukireen irratti labsite odoo gabaasanii amma ammaatti yoo xinnaate gaazexeessitoonni 7 ajjeefamaniiru. Lakkoofsi kun immoo angalmaahi malee sanillee caalu mala. Akka gabaasawwan jedhanitti hoo xinnaate gaazexeessitoonni 21 ol seeraan ala kutaalee Yuukireen Raashiyaadhaan to'ataman keessatti hidhamaniiru. Egereen isaanis hin beekamne. Haala eegumsa gaazexeessotaa irratti kaawunsilii gola nageenya eegumsaa tokkummaa mootummootaatti kan dubbatan ambaasaadar Kaatiin keessumaa dubartoonni hojii gaazexeessummaa keessatti haala waliin gitneen doorsisaa fi haleellaaf taasifamaniiru jedhanis. The United States condemns all threats, harassment and violence against journalists and media workers. United States doorsisa gidirsaa fi hokkara gaazexeessitoota fi hojjettoota miidiyaa irratti ta'u hunda hin balaaleffatti. Kanaaf miidiyaan ifaaf walabaa sirna dimokiraatiitiif hedduu barbaachisaadhaa fi odeeffannoowwanii fi yaadi akka wal jijjiiramu gochuudhaan malaammaltummaa saaxilu. Mootummaanis hojii isaatti itti gaafatamummaa akka qabaatuu fi ifaa ifatti hojii isaa akka hojjetu gahee olaanaa taphatu jedhaniiru. Gaazexeessaan kamiyyuu gidirfamuu hin qabu, hiraarfamuunii fi doorsifamuun ittiin jiru. Hojii isaanii waan hojjetaniif gaazexeessonni jeeqamuu hin qaban jechuudhaan ambaasaadar Liizaa Kaartii dubbatan tuqee ibsi gulaalaa har'aa